hargeen rooba dhabdee hargeen laata maal taate maaltu kana godhe hun olaala ilmaan keessaniiti tokko balaa akkanaatiin deema eenyuun walii godhe you know ani artistiidha stupid ummata akkanaa ummata qusaasha akkanaatiitu hargee keessa gadhiifame hanga ummata akkanaa kana qabdanii hanga bocoloota gartanii dhiiraa fi dhalaadhaan wal keessa seenee isa gooyyee godhu ummata bocola qabattanii karaarraa hiitanii abadan hanga guftaa dhiiraa hargeedhaa guftaa mataarraa hiitanii abadan rahmatni hin jiru dhiiraa hargee malee nagaree kan guftaa matatti hidhatee deemu guftaa akkana dhoodhaa guftaa hidhatee deema madheertii hargeedhaa gartanii hin agarree amma wagga biyya arabaa tana dhufan namni hojjechuudhaaf dhufe isaan ammoo duruu wal fuudhuudhaan walis seenan maaliif jaalalaa fi miti ka wal fuudhan akkanumatti garaa ilmoo wal kaayanii wal jalaa baduudhaaf ilmoo san booda alaabaatti maranii darbaniiti jaalmaan oromoo akkanatti gurbaan tokko warra maarreedhaati akkanatti na ulfeessee na biraa deemee barakaa biyya arabaa sanirraa illee fuudhan jechuu hanqa arabni laata maaltu nu seene balaan nu seente tun maalii jee arabnummaanu ka duraan taa'u jiru ka duraan nagayaan taa'u jiru raatiba ijoollee teenya irraa xixiqqeessee hanga silaa xalaba wagga biyyarraa illee fidan 900 fidan takka ga'an jechuu hanga fiisaatiin arabni ka'ee kanummaan duraan taa'ee nagayaan gaawaa isaa dhugu deemee dalagaa akka inni dalagatee dhufu taasisa jechuudha dubbiin gartanii keessattuu harmalloonni imma dhudhufte takka harmallaa gaggabaabduu akka yuufoodhaa tamataa kana gurguddattu ta gurra kana bikka 55tti uurattee deemtu ibliisa fakkaattu takkanaata harkaatiitu as beemma eessarra as baatee hin beeku hundinuu loqodaa harargeedhaa dubbatti billaa aleekum barboo shamarran harmallaanuma garree harmallaa dhedheertuudha beeyna nuti bar dhedheertu beeyna wanni ammaan tan as beekunoo kubbaa wanni shaayidhaa fakkaatti baraataa xixiqqishaa shaayidhaa kabarchaadhaa barjoo kursii irra kaayan bar miilli isii ballafa hin tuqu bar ta akkasiisantu lafa tana balleeyse oduma arkuutu namni cal jechaa jira harargeetiyya ilmaan jaalalaati waliin jaan dhiiraa dhalaadhaan wal keessa seenan ilmaan jaalalaa jechuun wayitaatii hoo hin taatu bar balaa akkanaa waan akkanaa godhaa hin taatu bar mee jimma tana laalaa hin jirtu wanni akkasii abadan hin jirtu miskiinummaan harargee keessaa laayivii seenaa jirti qanyi dhabde dhalaan teenya qanyi ta tiiktook kana keessaa waan adda addaa haasuytu isi qanyi dhabde namni akkamitti boo ni kaamalee walitti wanni jaa karaarra sanuu guyyaa adiidhaan waa hunda fi isaanii halaalfatanii ilmuma abbaa hin qabne amma gaa intala gantaatii bargaanii jettanii isin bargaan gaanfattanii intala gantaatii nuti ilmaan adeeran keenyaatu fagootti irraa deemna fagootti intala gantaatii isaan artiidha arti guddisanii yuutuub dalagan no wanni kasiin dalaytu meeqaatiitu wal ulfeeyse sababni itti roobni dhabameef sababa kana
artanii